الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجالس شهر رمضان جاء تيسو باتي رمضان خيسا. رمضان نكون قنيو قلقلوتو تامس أددا قبا بيتا وانا من قرتي مسلمة يدكو قبو ويا درا فضلي صومناتو نكم ويا لما داخل تونيس نكم أقسمتي قنيو تو قرتي وانت كتك قرتي وانو دران بي خلي ساتو يغلبوتا لفيادا كي سنغاري يارو ما هندا واسما بيتو ومتى غيني برا بيكم وانا yaadachiisuun tun namuma beeku yaadachiisanii bareeddu. Namni beekni ni barata jedhama malee ni yaadatan jedhama. Hedduu namni namuma waa beekuutiitu waa yaadata. Kan beekni ni barata. Amata guutuu keessa amata guutuu keessa waa'ee ramadaanaa kana if yaadachiisuun tun bu'aan isii maali beektanii? Akka waan sanirra jabaattus gooti bu'aan isiidha. Waan yaadatte san akka gaariitti akka irra jabaattus gooti. Bu'aan isii guddoon tana. Har'a teessoo afuraffaarra laalla irra utaalleeti. Maaliif waan ammaan dura waa'ee wanni hirmaan olii tun hedduu fadli ramadaana soomanuun fadli isiin qabdu waan akkanaa qabdi waan jedhamu tana irra hedduun keessan ammaan duraas dhiyoo tanaas yaadachiifne turre. Har'a waan irra qara'uu deemu ta'allee isinis yaadachiifne turre ammoo tanarra deemuun barbaachisaadha. Hedduu waan jabduu waan taateef soomana keessattii fi yeroo soomanaatiin alattis akka gaariitti yaadachiisuun barbaachisaa. Maali wanni jedhamuun irraa wal yaadachiifnu qiyaamu ramadaana dhaabbachuu kana halkan ramadaanaa kana dhaabbachuudha. Salaata taraawiihaa ka jedhan kana jamaa olii masjiidatti salaatuu kana dhaabbachuudha. Ikhwaanii jibbaan kitaaba kanaa obboleeyyan eega gartee rabbi faarsee nagaa fi rahmata ergamaa isaa rabbuuseen booda obboleeyyan kiyya laqad shara Allahu li'ibadihi al-ibaadaat rabbiin karaadha godhee jagartee gabrootan isaatiif ibaadaa hedduu karaa godhe cufa gartee gosa adda addaatiif maaliif godhe jennaan akka ilmi namaa kun cuftinuu namni muslima ta'e qooda irraa fudhatu akka qooda irraa fudhatee dalagu sanirraa maali wani rabbiin karaa godhe waan fardiidhaa waan waajibaata dirqama isarratti ta'u akkasuma waan sunnaadhaatis sunnaas karaa godhee fi waajibaata dirqama adda addaati karaa godhee fi addaan bayaanseef. Wanni rabbiin dirqama godhe famin dhaalika salaata rabbiin dirqama godhe waajib hadhiisuun hin taane gabrootan isaa irratti halkanii fi guyyaa keessatti 5 marraa 5 salaatu miizaana roqqaa kayan immoo ajirii 50 qabdi. Tanaaf rabbiin hedduu namni yoo salaata hin qabaanne islaamummaan qabu waan jedhamu bakka hedduudha dubbate. Salaata fardiidhaa san godheeti salaata kana keessatti wanni nama waswaasee waan adda addaa nama fidu waan jiruuf jecha akka salaanni keessan guutuu sii ta'u sunnaa jala fide. Sunnaa zuurii, sunnaa maghribaa, ishaa'ii, fajirii kana akkanatti sunnaa salaataa hojii deemte. Sunnaa sanirraa sunnaan ammaas tabiroota fide rabbiin sunnaa leeyliidhaa tana fide.
سنة ليلي لا لا أمتا خين يا ربي خرجون توني هدو إبادة راتا خيسي ودوما ربي خرجون إبادة راتا كا صلاة تقاو صلاة خيستي يا ربي خدت إرجب دودا إرجبر باكفتو دعائنا كرمتي قرتي تيسي قوتو بيتا أدواتي قوتو دكي في سمي أول لب دبري بلا دعائن صلاة سنة ليلي خيستي الكن قرتو بيتا يرو بيرو قرتو واللب تنابلا لما إرجالا دعائي صلاة خيستي قرتو تم صلاة وتري دا خنيجو صلاة سنة لا كتراويح جانين كان خيستي أمتا خين يا ربي إرجالا صلاة صلاة فرديتين بودا سنة ليلي لا تنا يقانو صلاة تراوي لا خي أمان تنا صلاة مفرد هدو أجري إساء قدو وان تقيو أجري إساء أكملي بيته وان سنين من صدركا خنا دوبا ذهبا نمني وني إمال مانا صدركا قدو أقع الدنيا تنرى وني خنو إساء خناتي تو بوان سا قدو لا وان بوان قدو قبو نمني صدركا قدو لخناف تناف صلاة نخوني بوان إساء هدو أكملي قدو نمني ربين صلاة ليلي لا حلقان كأولى في سيف لال هد وني صلاة ليلي لا خاتي صلاة بوان قدو وني إسينا لسيقر غارتو مالي بيتني صلاة فجري لا خواجبا خنرتي يدو نمغرقان نمني صلاة ليلي ربي سالا ففنان لابد صلاة صبي لا صلاة جماعة داولي نمني صلاة صبي لا جماعة صلاة سنان إسا فردي لا من سنان صلاة فجري لا خير من الدنيا وما فيها جاء أمة خير رسول ربي عليه الصلاة والسلام الدنيا تنقوت في وانا الدنيا رجل يا أمة خير يمي ونمان أمريكا قفا خيس جرو يوني بقبين يولا الدمي هنقم تكا قدانا لا لا استيدا هم تخيسا وانجرو لكبي أوروبا قزي ولكبي كندا ولكبي أستراليا أفريقيا تنقوت تنبي مسكينة دي آسي بيجيا جنين تنا هيا مي وما الدنيا تنقو بارا جرو لا مي قبين فوقي لا في مخينا دا ذهبا قبي وانو ما قبين يدون كان هم تجالتي بكتوني إجا خيسات انقللالو برباجيف سنان سبيلا أفتين دنيا تنافيوان الدنيا رجلو جالتي وكاجا فردي ديسيون نمني فردي صلاة وني مي أجل إسيدا فجري فردي نمني صلاة أكنا ما حلقان هند دابتي دابتشا بوليدي خاقا دين أين يدن دي أمي كسن نمني دن دونجو سأخذ لما قوتو نمني دابتشو هنجر أكان الفاتي يجو هنك أكنا ما غفوق دين تايني دابتشا بوليدي نمني صلاة فردي لا جماعة ولين صلاة سنة ليلتوني صلاة بريدة أكان جبا قنات رتي هدو سيغر غارتي لما فابواني سيدا أمتا خينيا يرو نتوركي ربي يرو ما هند فاستي جنين كده بنادا يرو هند بنا يرو أتي فرقة تتي بيزي هنتو يرو ما تكالي داو نتوركي ربي سيف ربي يدوم بنا يرو ما هند أمو يرو حلقان ساقل إكي دبري خانا أتيس ونس لاسي شاخلا هند سيرا ونتاتي قاما قلبي دان سلكي تنوغادو بيفتو قاما قلبي دان دبسو دان ديس سلكي رو غرتي جولين تتكشون سيبرا جرتو غادو بيفتو في نمنو غرتي خان نمني ندو في بيدي رو ندو فو ممار يتي دبتو غانا وان مستراتا كوان إكتي دا دبكو نسو داتا وان دا تقرو مال وان تو سدات ولكن يرو سوان تانا تكالي سداتو جارتي تاتو جارتي دا فجرت مانو خوبا جولين سرارا فجرت واللي تقلب بنا قاما قلبي لم دعي ولا شو تدري واني كنت رسيل رسيل غارتون ركوا الدنيا في آخر هذا بؤان سي قدونا ما سمى تخينيا ميرا كيف هذا بؤا إسي بؤبر إنه ما إسين توني سنة ليلي لا توني سنة وان أجائبات ميرا كيف هذا وان أجائبات رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يسال دبتي ربي قالوا قال كم ساعة بين دبري سمي الدنيا تنقول بار قبوا ينسى إسامل يرو قبوا يتنا
maali ja'ame eenyuun na kadhataa kanii waanuma inni na kadhate hunda isaaf kan waan halaal jechuudha waan haraamii miti taak mee eenyuun nama ganfataa waan adda addaarraa ibiddaa jahannamaa ta'u rakkoo adda addaa waan addunyaarra jiru hundaa kanii duraan ga'e sababa eenyu jannata na kadhata eenyu azaabarraa nama gamu eenyu waan akkanaa na kadhata yeroo tam yeroo rabbiin juutun yeroo halkan ati sunnaa leeyliidhaa salaatu jirtu san wallahi wabillahi takkittiin sunnaa leeylii ajrii isiitii bisi namaaf geessi mee salaatu mahamirratti rabbiin akkasi gabbu'ee eenyutiitu na kadhata isaafiin kan eenyuun nama ganfata mee salaata kamira jee salaata shariirraa tokko hin jiru amma sunnaa leeyliidhaa keessatti rabbiin sani addunyaa kana gabbu'eeti eenyuun na kadhata eenyu jedha rakkoo adda addaa ka qabu maaliif yeroo san godhe beektaa yeroo san yeroo namni kun cufti qaamaa qalbiidhaan rabbi kadhachuu danda'u ummata keenya sunnaa leeyilii kana rabbiin waa laaffisu hedduu akkaan jabdu rabbiin quraana keessatti waggaa dubbatu a'uudhu billaahi min ashayxaani irrajiim والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قبروتا ربي دي يجون قبروتا قيا يجون إسا أنن هلقم بلاني ربي إساني دي سجودانا دابجانا سجودانا دابجانا نمني ربي سنة ليلي الإسالام في خير ما شفت إساب لافت يا أمة خير ما شفت إساب لافت نما ربي لا في سيفي لافت وانا مهم دامتي آية برو خيزتي سورة السجدة آية سورة البرتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى فقات جنوبهم كناك إساني عن المضاجع هري برا إذن سرى فقات halkan kanuu akka gartee waan du'ee takka nama du'ee takkatti gartee ciisaan bulan hirriba isaanii cinaachi isaanii hirriba irraa fagaate ni kaan yad'uuna kakadhatan haala ta'aniin rabbahum rabbii isaanii khawfan azaaba irraa sodaa fi waxamaan jannata rabbii kajeellaadhaaf ومما رزقناهم ينفقون غري وان نسانيف كنني رايله ني خنتني يجي غبروتان كيجو فلا تعلم نفس اللب تكلن وان بيت ما أخفي لهم وانساني في أويفم أنيو والرحل كان كأي صلاة خنا بجيكو دابرلا جنة ما نامر من قرة أعين دسي إجارة قرة أعين دسي كيف يدني وانا ما جمع كيسو كيو لفان ورمو وانا ما جمع كيسو إجتيتنا سجمع كيف بيجو جزاء قالت ربي لساني قال بما كانوا يعملون السببا وان قد لقنتاني بخير أدادا لا سنة ليلي صلاتون سنة تراوية صلاتون سببا أجري جنة تأركتو يجو لا هنغم تكن قيسين جبدو لأمة تخي وان جنة نما نقارا تقيسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجم ربي قي أمة خينيا أفضل الصلاة الرجال صلاة بعد الفريضة إيجا صلاة واجبات بودة صلاة الليل صلاة الكنيدي بر ربي واجب من قدي ما ليس صلاة واجبة قدي أمة خينيا هدو الفاتي رسول ربي رتي واجبة بيتنا الدنيا ننقطر أمة خينيا صلاة ليل لا أكان جبتو توي سيدا إيمانا وقادي من ما namni muslima yoo salaata zuurii duraan afur salaatu ture lama deebisa asrii lama deebisa ishaa'ii lama deebisa subii fi magriibni silaa hin deebu sunnaa leeyli imala keessatti illee hin dhiifamtu dhageessanii waan ajaa'iba isinitti meela ala hangamta kan keessi akkuma salaanni fardii hin dhiifamnetti isiinis hin dhiifamtu imala keessatti isiidhaa fi sunnaan fajriidhaa ta dura rakkaanni lameen hin dhiifamu imala keessatti illee وقال صلى الله عليه وسلم متخين يرجم ربي قيه أيها الناس يا أنا مبقاج يا مسلم توتا أفشوا السلام سلامتا فجأسا جاء سلامتا نما بيتني في خم بينيس وأطعموا الطعام نياتاس نياكيسا مسكينة نما ركتا وصلوا الأرحام رحيم خيسا من تنفدا
جتشا في وجي داريس جتشا بريدا في وجي بريدون وصلوا بالليل صلاة هلكن والناس نيامها على نمني رفون تدخل الجنة بسلام نجي من جنة سينتني جدو نجياني جنة سينتني جاء أمة خير صلاة ليلي هن إراغدي نساء ركعة تك قف صلاة دنديت وتري تك قف قلمنتين وأكثر وإرهد نساء مو 11 ركعة خدا تك خدا سدي صلاة دنديسة خدا تك دنديسة تنافو أمة خير حتى ما صلاة إشاء وقا صلاة يوني في نرتي ألفات جدتس إيجا صلاة إشاء صلاة سنة صلاة بودا ركعة سدي شن torba sagal ilanga kudhata kaati hangara bin silaa fi hangara dawaamu dandeessutti salaatuu ni dandeessa duuba ajiriin isii waan akka hangartee guddoo taateef jecha ummata keenya waa'een gartee qiyaama ramadaanaa kun ramadaana dhaabbachuun kun wanni gartee akkaan barbaachisaa fi akkaan jabaadhaa yeroo ta'anirra osoo akkana dhaabbatu halkan leeylatul qadri yoo haqunnamtu taate إرجما ربي خيسا خبتيسه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يجي نمني دابتي كلا دابتي يجود صلاة خنم صلاة أدو صلاة جرو دابتي صلاة سنكيسة إبادة ددا استغفار قوله يا ربنا أرى رمجيه غسلاو دعاء ددا قولتا دي إساءة دبرتي هنداو ربي نسافر دبرا أجي دوبا تنافو متخين يا قباب دمتي يروه الدون دبتمتي yeroo hedduun dubbatamti waa'een gartee sunnaa leeyliidhaatun fadliin isii hedduu dubbatamti ammatu yaadannoodhaaf hanga kana isin yaadachiise malee yeroo hedduudha dubbatamti tanaaf amma isin yaadachiisuma irra caalaan ammoo salaata witiriidhaa kun witiriin jaamite taraawiyaa kun hanga imaamni fixuu namni gartee hojiin dhaabbate akka nama dhaabbatee jaameeti isaa katabamaa jedhe gorsa dhiyootan hawli yaadachiifne keessatti حديث خيستي نمني هنگا إمامني فتاة غرق فتو لغبيكو أما يرهدو نما يولالي يرهدو نما مسلم توتا مي مسجد مجير تنو دخي سلالا قان ركاتا لما صلاة الدين قان أفر صلاة الدين قان جا صلاة الدين قان صدي صلاة الدين يرهدو نما ولدو نعجري دا نما درا إرفتتو بيخودا قبل اللهم يو حاجان ججبدون سما صلاة ركعة لما بي ركعة أبو صلاة من راسي بالبلاني جارتين تي أكمل ركوب يو سينجان جولين تي أكمل ركوب ديو سينجان وهاتي تي أكمل ركوب ديو جان أبان كي قسمت نمني ججبان قرتي سيديو داغا يرو سن صلاة سمرتي ديمون ومان قبو قدر كما سريتو رجبدونا وانت ننتيني أقام زمانه كنا نمني ملمانا نياتا كنا كنا ما برودو أوديمو نياتا كنا نعرا إفبقيسه هنگا مرمج أفان كنا خيسا سينو إفينجه صلاة الأبكون أكمله تولفاته سنية كديمو ننتو ولما صلاة أكمله نمرت صلاة تراوية كنا نمرت تولفيساتو نياتا أكمله ياكل أمة تغنيا دارا إفينجو غرا كنا اللي سخنو في دبو بقى بشان تلو جندر أوركته أكمله لغرته garaa kana guutee salaata ugaa dhaabbatee qaamni kun si dadhabee rakaata lameen dirqi salaata duuba waan akkanaa tan hunda beeynee uummata keenya namni amata kana salaate amata dhufu niin jiramoo hin jiru jechuun namni tokko illee hin beeku yoo lubbuu ta'eetitti waan tana hin qofa salaatuu dandeessu uummata keenya waan tana akka gaarii naa hubadha dhiiroo an amata kana salaate amata dhufu salaatu hin beekuuji waan hin beekamuji hin beekuun akka nama soomana kana booda du'u deemuutti qaamaa qalbiin itti deebi sunnaa taraawiyaa kana salaatuu fi tahajjudalee dhaabbachuun sirra laaffatti yookaan amata dhufuun salaataa siin jaabar akka nama amata dhufu jiraachuu hin beekutti ilaala amata keenya sheeyxaanii akkaataatti nama dabu yookaan galgala boruutiin salaataa jaa galgala boruu jiraachuu hin beektaasa hin beeku tanatti muggaarii bara abadan hin beeku yoo waan akkanaa tana lubbuu ta'eetitti himte qofa
sunnaa taraawiyaa tanaan kan fedhe imaamni juuzii tokkoon salaatu waliin salaachisuus qaamaa qalbiidhaan salaata kana odoo sitti ulfaanne salaatuu dandeessa duuba. Akkasii inshallah asumarra dhaabna hedduun dheereessinu warra waan dhagee kanatti fayyadamu rabbi nu haa godhu baaba yaadachiisuudhaatii fi hanga kana oofne itti aansuudhaan waanuma gartee soomana kanaan wal qabatee soomana kanaan laalchisu waan takka takka wal yaadachiifna ammaas gabaabsinee odoon dheereessinu. Maali jennaan gaafii gaafatamtee jira فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين جانين محمد بن صالح بن العثيمين نما عالم بكم هذا قافي الدادة تقافة تمتجي رواية رمضان عن إلى الكيسي أقسم فضيلة الشيخ العلامة شيخ غرتي عالم غرتي كان بكم هذا محمد بن إبراهيم مفتي سعودي لا تري محمد إبراهيم نما مفتي عالم سعودي تري بكم أقسم فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز ابن عثيمين كان في صالح الفوزان علماء تقول كل أخنا قافي قافة تمتجرة وائل سومنا خن إلى الكيسة إسانيتي تو قافي تنرتي ديبي ساخن قافين قافة تمتج سو ديبي ساركنا وانصر راي وان تكتا كمي ولياده كيفنا مالف بيقوم برباكيسا وان تيبجيك سئل فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين نقافة تمي قافي مالك يعني قافتني على من يجب الصوم صوم نقول نما أكملتي دركمتها قافل نما أكملتي دركمتها صومنو وان جامو راي قافته جواب جديبي ساركن إسادي تركن الصيام يجب صومني دركمة على كل مسلم نما مسلمة هم درت مسلمة نما هم درت دركمة تاكا بالغ إنما أمتا خدشان جيدتي أما دركما لاما عاقل إنما عقلي قبرتي صومني هن دركما سدي قادر إنما صومنا خنا صومنو ردندها تهرتي واجبة أفر مقيم إنما غندتا وخغندر هندي من رتي صومنو دركما ammallee nama waan soomana san isa dhoorkurraa qulqulluu ta'e soomanuun ammallee isarratti dirqama waajaa dubbata. Haalli jahan kun namni waan jahan kana qabu soomanuun isarra dirqama. Ummata keenya soomanuun dirqama. Waajaa namni qabu jeelaan takka islaama ta'uudha. لما ده أنا أما تقول عشان تولى صدفان عاقلة تولى أفرفان نما دندو تولى شنفان نما جندتا تولى جافا وان صومنا غرتي لقوا أددا تيسر أوركتو تيسر تنجر تولى ونمني وان جان كنا كابو صومنو نسر الدرك أما هجي دوبا ونما صومني الدرك أما تناس بيهون غاري دابا وقا بيتيوني في نما حالا سنقا بوغا أغرتي واتك أغرتي دان نميكيون أزري دا قباتي صومنا خانا صومن وان أزري قبويكا واتك أزني تنبدو يوم بينيو أبوكا من نميكيون صومنا خانا ديزين أكا من نميكيون صومنا ديزين يو أزري سابيتيو زني تنبدو يكو إفي تايتيفيس بيكون غاري مالك جندان حالك يو خاسي قباتو تاتي صومنو سرتي دركا مامي dirqama namni gariin ifirra godhee hanga lubbuu isaa halaafu takka gaya duuba keessaafuu ummata keenya keessaafuu ummanni keenya maasha Allah hanga lubbuu ifa halaafu takka akkas ta'ullee hin barbaachisu baaba wallaalummaadhaati. Baay'ee nama muslima ta'e hundarratti ogaa soomana ta'e eenyu irratti soomanne dirqaman ta'inire fa'ammal kaafiru nama kaafiraa irratti fala yajibu alayhi soomu soomanii isarra dirqamaa miti. كافر رتي صومني دير كما مني مالي جنان أجري ترى لا تكافر يجي جامهوني مالي بقيتو لما زدوبين الدنباس وربادي كافر يجو نما يهودا في نصارى يجو لاي نو يهودا في نصارى ربين كافر أنجوني بر أهل الكتاب يعني ميلا لا قرآن خيست بقى هدوتي يا أهل الكتاب مجا ورا كتابة خدنا ميجان حتى كتابة سنت أمنوا اللي عباتني ورا كتابة خدنا ميجا أمانيسا
kaafira jechuun ummata keenya namuma qaalii rabbii dide jechuudha. Namni qaalii rabbii dide jechuun sadarkaa tokkoffaarratti qaalii rabbii namni didu maali beeytanii? Salaata salaatii siin jee lakkiin salaatu jetteetuma didu. Afaaniini no hujiidhaan na'am. Afaaniin salaata jettee yoo hujiin salaatu baatte ummata keenya didde laala. Bakki tun nuun gallee barnooti amma. Aboo salaata marhabba dhugaa keeti. Wallahi waan bareedu na gorsi. Jazaakallahu khairal jazaa. Akka gaarii na gorsi. Ammoo hujiin salaatu. Namichi kun maal ta'e hujiidhaan kijibsiisee jechuudha. Wallahi yoo niifi dubbii tana gallan laaligaa keessatti hedduu nama nun dhagayama nuti. Akka ilmaan Oromootti. Ummata keenya baadiyyaadhaa kana yoo ibduu akkana garagallee laalle. Akkasuma ka magaalaa keessa jirus irra guddaa isaanii. Nama soomanuu malee salaata kana ittumaniine. Baadiyyaa keessa 195 jechuu ni dandeessa. Amma yoo zamana boodaa kana xiqqoo darsaan wayyeessitee 110 yoo ta'e hin beeku namni salaatu baadiyyaa keessatti. Akka walii galaa yoo laalle baadiyyaa fi biyya Tayyib namni akkanaa kun soomanni kun irratti dirqamamu dirqamaa miti. Kaafira sawaabatti harkata ittiin harkatu. Rukni guddoodha dhiise salaata dhiise. Eessan harkate? Yaa ummata keenya rabbiin waa laafisu ummata keenya kana halkanii guyyaa. Jihaada guddaatti goone jihaada guddaa itti jajjabaanne salaata kana akka isaan salaatan godhuun dirqama taatu. Nama kaafiraa soomanni sana dirqamaa miti. Maaliif jennaan ajira ittiin harkatu yoo soomanis. Sigaltee waa takka illee dirqamaa miti sanatti ajira ittiin harkatu. Tayyib eega islaamee yoo islaamee duraan kaafira ture islaamee waan itti duraa takka illee qadaan kafalu ogguma gartee islaamee sanirraa eegaleeti itti fufa hoggaasan dirqama. Qadaan itti dura waan itti dura dhiisee waa takka illee qadaan qabuu jee. Rabbiin ittiin qabu. Waan zamana gartee kufrumaa keessattu. Tayyib. Amma fakkeenyaaf ganama toora sa'aa 6 kana yoo niifi namni kaafiraa tokko ka'e islaamaa taate jee. Takka soomana guyyaa 15 seene yoo niifi ka'e islaamaa taate 15 nafe takka 14 nafe yeroo soomana malee 15 hanga dabre kanaa qadaa baasuun sirriitti hin jiru ammas. Maal bu'aan zamana gartee kufrumaa keessa waan ta'e jecha wanni takka illee nu sirriitti hin jiru. Guyyaa hangaaf immoo soomanuun dirqama. Yoo guyyaa irraa sa'a 6 soomane islaamee yoo fakkeenyaaf sa'a fatara nyaate ganama laaqana illee nyaate eeguma laaqana nyaateen boodatti islaamee. Ichirraa eegalee eega islaamee sanirraa eegalee ilaa hanga aduun seentutti nyaata waa takka nyaachuun sirriitti hin jiru. Dirqama sirriitti jira jechuudha. If qabu qaba guyyaa hangaaf sana. Guyyaa isaa hangaaf sani guyyaa hanga naafe kana nyaadheetiin borurraa eegalee jechuun hin ta'uu agartee. Tayyib tokko tana ka dura waa hunda dura namni muslima ta'uudha. Kaafira ta'uun hin ta'u. Lamata nama aqlii qabu ta'uudha uummata keenya namni sooman irra dirqama. Nama aqlii qabu jechuun nama waa addaan baafate ta'u. Ijoollee irratti sooman hin jiru. Amata 7, 8, 9, 10 hin jiru. Ammoo hoggaa isii namata 9, 10 geesse akka soomana kana badanii gartee nyaata kan irraanfachiisanii akka nama leenjii fudhachiisuutti godhuun gaariidha. Dirqamaa miti gaariidha ammoo maaliif saabaa rasuulaatis akkas dalaguu ture. Nama ammoo addaan hin baafatin irratti soomanii dirqamaa miti. Sigaltee sanii fi nama aqlii hin qabne nama aqliin isaa sirrii hin ta'in gowwaa fa'aa jechuun nama gowwaa. Namuma guddaa kana ta'e nama gowwaadhaa jira. Nama masmaraataa jira. Aqliin irraa deemte jechuudha. Nama akkanaa kanarratti soomanii dirqamaa miti. Sadaffaa irratti namni soomanii irratti dirqamaa nama ballaqe ta'u. Ballaquun tun akkamii namni kun ballaquudhaaf akkamiin ballaqaa waan jedhamu uummata keenya ammaan dura illee dubbannee jira beekuun isirra dirqama ammaatiif. Namni nama waa sadii harkeetiitu ballaqe jedhama. Ballaqu jechuun afaan Oromoodhaatti bakka geewu jechuudha. Bakka dardarummaa geewu takkaa bakka dubrummaa jechuudha. Ballaquun tun takkaa bakka dubrummaa takkaa bakka dardarummaa geewu. Waa meeqaan beekamti bakka dardarummaa geewuun tuni waa sadii.
namni wanni sadii irratti argamnaan namni san ballaqee ta'u anna bakka dardarummaatii fi bakka wanni cuftin waajiba isarratti taatu narra geessee jechuu beekuudha qaba. Atis beekuu qabda intalti deewaala san qabaatte dhalaanis dhiirtinis waan san yoo qabaatte beekuu wanni san itti dhufnaan beekuu qabdi. Takka ta duraati. Amata 15 ge'u dhiiraas haa ta'u dhalaadhaas haa taatu. Namni amata 15 geenyaan ballaqe jedhama. Ichi ol habbaa takka dabaluu hin ta'u. Ama 15 hoongaysiiti tun. Ama 15 gadiittoo yoo mallattoon ballaquudhaa irra mul'attee dirqama hoggaasaniis. Dirqamatti salaatu qabdi. Dirqama irratti jira soomanu qabdi. Ama 15 gadiitti illee yoo taatu. Ammoo irra hoongiti akhirri isiidha ama 15 ge'uudhaa jee takka. Lamata qaama saalaa kana kan dhiiraatii fi kan dubartiitis naannoo isii kanatti rifeensi biqiluudha. Rifeensi biqiluun biqilaan bakka namni kun ballaqe jedhama. Hattaa yoonii fi dhiiratee takka dhalaatee dhiinitti dhufuu baate dhiirateeti gartee wanni dhiira raaboo sana raaboollee baate. Lama rifeensi dhufuun sadaffaan bishaan rabbiin ilma namaa irraa uumu kuni dhiira ta'uus dhalaa ta'uus itti dhufuudha. Mallattoon sadeen tun mallattoo namni ballaqe jechuudha. Bakka wanni cuftinuu dirqama isarratti jechuudha. Beekuu waajibe. Wanni mallattoon sadeen tun dhufnaan dirqama isarratti ballaqe jechuudha namni. Amma zamana kana maaltu dhufaa jira beektanii uummata keenya waan ajaa'ibaa. Dur biyya faranjiitti eeguu ture. Amma biyya teenyaas dhufte. Biyya faranjiidhaatti dhalaan amatuma sagal faadhati dhiinitti dhufaa jira. Nyaatarraa ta'uu hin beeku waan akkaataatti akkas taatu. Dhiirtinis amata 12 akkanatti ballaqtuu jiraa jira. Dur biyya teenya tana waan ajaa'iba isinitti amata 15 dura abadan namni nu ballaqu. Hatta namni gariin amata 15 bira dablee toora 16 kana fa'aa kasiiruu jiraa'u. Amma immoo akkuma biyya faranjii sanitti ijoolleen amata 10 fi amata 10 akkatti dhiinni baatii itti dhufuutti ta dubartii biyya teenya sanattis itti dhufuu eegale. Hedduulee ta'uu baata. Dhiirti dur amata 15 malee hin ballaqne amata 13 taballaqte anillee harki mataa kiyyaame. Laalaa wanta akka gaarii beekuu gaarii. Wanni tun maaliif jennaan yoo wanni dirti dhufte namni kun soomanii dirqama irratti beekuudha qaba jechuudha beekadha wanni irraa dubbachaa jiru. Eega ballaqeen boodatti sadaffaan beekuun dirqama jechuudha. Afraffaanoo namni soomanii irra dirqama nama soomanuma san danda'u ta'uudha. Soomanuma sanuu namni yoo soomanuu hin dandeenye rakkoo adda addaa isa jirtu soomanii irra dirqamaa miti. Namni hin dandeenye jedhamu kuni bakka lama qoodamaa jee namni soomana hin dandeenye jedhamu kuni bakka lama qoodamaa jee. Alqismu lawwal qoonni duraa an yakuuna cajzuhu an sawmi mustamirran daa'iman. Namni soomana hin dandeenye kuni soomanu dadhabuun isaa kuni nama waliin dhaabbatu ta'uudha. Rakkoon isa jirtu sani. Maali rakkoon isa jirtu? Kalkabiiri nama manguddoo amata 90 faate. Namni kun hoggaa umriin isaa kun malmanaa guddate uummata keenya akkuma ammaan dura dubbannetti ardal muritti illee deebuu baatu haalli isaatii fi xabiyaan isaa takka akka ijoolleedhaa gad deebi'i. Ijoolleen maal barbaadde hedduun beektaniimi? Dhiirti namni gurguddaan yoo guyyatti marraa 2 takka marraa 3 nyaata dirqamaaf yoo kan nyaatu ta'e ijoolleen marraa 5 fi marraa 6 nyaatu. Amma beelechuu waan ta'eef ajaa'iba. Qochumaan isii kun amma daakheeti jalaan baasa. Ogaa kun jalaan beeka biroon naga kan nijamaas qochumaan osoo amanii hin beelemu ijoolleen amma. Namni kun ogaa guddate umriin isaa amata 80 ogaa dabre kana beelatan obsuu hin danda'u. Amma fudhatu. Kun dirqama. Namni kana soomanii isarratti dirqamaa miti jechuudha. Soomana hin danda'u waan ta'eef. Lamada wal mariidu maradan laa yurjaa bur'uhu. Nama dhukkubsatu dhukkuba irraa hin fayyine. Dhukkuba irraa fayyaan hin jirre. Fakkeenyaaf dhukkuba sukkaraa akka malee daangaa tarkaanfate.
sukkara kana dirqamatti gaa umrii isaa wajjin jiraatu. Beela tana daqiiqaa 10 obsuu hin danda'u. Kun soomanuun isarratti hin jirtu. Kun soomana isarratti hin jirtu. Ammoo soomana furee maal godhaa jee? Faadhaa yuxcimu an kulli yawmin miskiinan. Guyyaa soomanaa hunda guyyatti miskiina nyaachisuudha qaba. Guyyatti. Oggaa guyyaa tokko fure soomana miskiina guyyaa tokko nama tokko nyaachisuu qaba. Yoo baatiin soomanaa guyyaa 30 taate nama 30 sana akkasii nyaachisuu qaba. Yoo baatiin guyyaa 29 taate nama guyyaa 29 nyaachisuudha qaba dirqama. Nama dullumaa fi dhukkubni hugguta akka addaan hin baane isa jiru. Dhukkuba akka kaansar fa'a rabbi namarraa haa qabu. Dhukkuba kaansar kan hugguta akka addaan hin dhaabbanne. Amma nyaataa fi waan adda addaa kan isa barbaachisu. Akkaataan itti nyaachisu nama kana guyyuutu gartee yoo ganii fi nama tokko nyaachise guyyuu nama tokko nyaachise akkasi saniitiitu ajiri gartee guddoo irra caalaa fi gartee. Yoonii fi nama 30 bakka takkatti walitti qabee nyaachisees. Nama 30 gartee bakka takka walitti qabee nyaachisees takka guyyaa 29 sayyoo nyaachisees uumaan qabuu jee gartee ni ga'a. Haalli shanaffaadhaa namni soomanni isarratti dirqama ta'e nama gartee biyya taa'u. Faallaan nama kanaa ta'u faallaan gartee nama biyya taa'u musaafira. Nama musaafira irratti soomanni hin jiru. Nama musaafira irratti soomanni hin jiru. Musaafira jechuun nama biyya isaa ganda keessa taa'u dhiisee ganda biyya bakka birootti deeme jechuudha. Guyyaa hanga deebisan nyaateeti ichi boodaanoo soomana san qadaa qaban. Ummata keenya bakkituun akka gaariitti gallaaluu barbaachifti. Amma namni fakkeenyaaf Hararii kee magaalaa Finfinnee tana kiiloomeetirii 500 makiinaan akka malee gartee dadhabsiiftee guyyaa kana hunda guyyaan deemaa oole. Amniti deemutu akka malee gartee rakkoo adda addaa isarra fidde. Soomana nyaachuudhaatiitu irra caalaa fi nama akkanaa kana. Xayyaarri yoo daqiiqaa 30 keessa fidee Dirreedawaa fi Finfinneetu xayyaarri wal dhabaate xayyaara gurguddaa jira. Xayyaara nama 250 300 fuudhu kuni daqiiqaa 30 deema. Kaan ammoo kan amma 90 fuudhu tokko jira. Kan amma zamana kana bakbatu tokko daqiiqaa 45 irraa ilaa hanga daqiiqaa 50 deema. Daqiiqaan 50 ilaa hanga sa'a takkaatu hageessu yeroo gabaabduudha. Qabbana keessa ta'a oowwa keessa hin jiru. Ka daqiiqaa 30 ga'u san kasuma gabaabduudha. Namni akkanaa kun yoo soomane irra caalaa fi jala. Imalallee yoo ta'e yoo soomane irra caalaa fi. Dadhabbiin ittiin dhufne. Amna dheeraan deemne. Ammoo yoo nyaate sumaan qabu bar. Irratti hin jiru soomanni imalaan jira yoo nyaates. Tayyib yoo fakkeenyaaf amma ganama Finfinnee Dirreedawaa irraa ka'ee Finfinnee irraa ka'ee Dirreedawaa dhaqe fakkeenyaaf goonumee gubbaa irraa gad deemu. Dirreedawaan lafa akkaan oowwituudhaati. Hojii adda addaatiif jecha ichi deemee as deemee ichi deema. Hojii tana guyyaa kana keessa dirqamatti olii gad deemee godhuu qaba namni kun. Daqiiqaa 30 keessa dhaqee beeke xayyaaraan dhaqe. Akkaan deemeeti dadhabe namni akkanaa kun furuudhaatiitu irra caalaa fi. Dirqama waan itti taateef. Imalmaana lafti oowwituudha ni oowwiti. Baddaraa dhaqenni lafa qabbanoo tokko Finfinnee tanarraa gad dhaqe. Kaan faallaa ka Dirreedawaa sayyoonii Finfinnee tan dhufee akkasumatti inni magaalaa Finfinnee tanaa hojii adda addaa ta dirqama isarratti taatee ichi dhaqee as dhaqee akkana taabamee waggaa san furuudhaatiitu irra caalaa fi. Yoo dhufeetuma dirree xayyaaraa waggaanni gabbooye makiinaa ichi dhaabbatee egaa taaksii itti fudhatee mana galeetuma honagee yeroo san soomanuudhaatiitu irra caalaa fi. Namni soomanii irratti dirqama nama ganda taa'u faallaan nama soomanii irratti hin jirre ta'u nama gartee musaafiraa jechuudha. Haalli jahaffaadhaa namni soomanii isarra dirqama fa'an yakuuna qaaliyan minal mawaani'i ta'uudha. Qulqulluu ta'uudha. Waan soomana nama dhorkuudhaan namni qulqulluu ta'u. Waan dirqama fakkeenyaaf وهذا يختص بالمرأة كن دبرتي التي لا دبرتي قفل على كيسة جواني جافارات
wanni soomana gartee nama dhorkuta amma jahaffaadhaa tuni waan dubartii qofa laalchisu jedhe. فيشترط في وجوب الصوم عليها أداء ألا تكون حائضا لا dubartiin heydii dhiinitti dhufuu dhabuudha. Wanni soomana isii dhorku maali jennaan amma tun heydiin itti dhufuudhaa soomana isii dhorka. Tuni imala baatu imala bahuu baattu dirqama jechuudha soomanni isii dhaabate. Soomanni isii dhaabate yoo niifi heydiin itti dhufte takkaa'oo yoo kadhaltu taate. Dhiinii gartee dhaltee dhiinni hoggaa dhalaan dhalte waan dhiinni itti dhufuuf soomanni wanni takka illee hin jiru. Tanarraa qulqulluu ta'uudha jechuudha dhalaanis. Wanni soomana isiin dhorki namaa irraa tanarraa qulqulluu ta'u. Yoo tun itti dhufte yoo tajaaffaa tun dubartii qofa laalchifti dirqamatti soomanni isii dhaabadee jedhe. Diigaltee amma bakka tana dubartoonni keenya bakka waa'ee heydiidhaa kana wanni beekuun isaanii irratti barbaachisaadha. Azaana magriibaatiif daqiiqaan shayyoo hafee daqiiqaan lamaa yoo hafe odoon azaanii hin duratti yoo dhiinni itti dhufe soomanni isiidhaa ka guyyaa san guutuun bade kute dura. Yoo eega isiin furtee booda daqiiqaa lama booda yoo itti dhufu taate yoo soomanni isii guutuudha. Dubartiin takka takka sheeytikii kun dubbatee rabbi rahmataa godhuufi wallaalummaa irraa kan ka'e eega isii furtee daqiiqaa lama sadii takkaa shan taa'isee booda yoo dhiinni itti dhufe soomanni kiyya kanarraa kunarraa badee jetteetti qadaafaa takka kafaltuu jira jedhe. Tunni gartee wallaalummaadha malee wanni takka qadaa kafaluun isirratti hin jirtu guyyaa sana. Soomana guutuudhaan oolte waan ta'eef. Siigaltee soomana guutuudhaan oolte waan ta'eef. Eega soomana soomteen boodatti yoo akkatti dhufu taate waa takka qadaan kafaltu. Amma daqiiqaa tokko lama dura daqiiqaa sadii dura odoon isaaniitti dhumnaan soomanni sii bade ammoo nyaata ni nyaatti hin nyaattu akkasumatti oltiin guyyaa tokkichaa sana. Ajiriiletti harkachuu baata. Akkasuma guyyaa walakkaa yoo teesse. Siigaltee tanaaf akkaataa kanatti soomanni nama haala jahan kana qabu irratti dirqama nama haala jahan kana hin qabne irratti yoo dirqamaa miti. Nama haala jahan kana qabu irratti dirqama nama haala jahan kana hin qabne irratti yoo dirqamaa miti jechuudha. Tana namni muslima ta'e cuuftinuhu akka gaariitti baruun barbaachisa. Takka ifiif haalli kun sirra dhufa yookaan nama islaamaarra dhufa hoggaasan akka gaariitti addaan baaftee fi himuu danda'uudha qabdaa jechuudha. Inshaallah asumarra dhaabna warra waan dhageehetti fayyadamee namallee fayyadu rabbi nu haa godhu. Akkasuma inshaallah soomana keenyaas rabbi nu haa eebalu. Jabaadhaa jajjabaadhaa inshaallah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. أصول الثلاثة وفي الموكم تمام. انت الإسلام ركير لها هذه اه وأني كيف ورابمو جيران زي